har'aa akka mata dureetti yookaan main pointiin koo inni guddaan ani isiniif qabadhee dhufe gaaffii keessanis waan ta'eef warri na gaafatan illee ni jirtu. Baankii daldala Itoophiyaa fi Awwaash jidduu garaagarummaa hagamiitu jira? Baankii kam filachuu qabna? Kamirrattis fayyadamaa taana filannoon keenya isa kamii? Kamtu fooyyee wayyaa qabaa kan jedhu ture. Isa kana akkasuma immoo guyyaan har'aa Agustii 31/8/2025 Jiini kun 31 olee jira guyyaa borii Seepteembar 1 yookaan 9 guyyaa tokko eegallaa jechuudha. Akka Itoophiyaattis guyyaa 25 jiini 12/2017 akkasuma oolmaa sharafa maallaqaa guyyaa har'aa yookaan jijjiirraa kaarensi kan biyyoota 21 karaa lamaan isinii qabadhee dhufeetiin jiraanis immoo karaa ethioblakmarket.com yookaan gabaa gurraachaa fi karaa baankiitiin jechuudha. Irra caalaatti har'a wanti isin beekuu fi adda baafachuu qabdanii baankii kamirratti akka ergachuu qabdan yookaan baankii kamtu akkasiniif bu'aa qabu faayidaa qabu kamtu akkasiniif wayyuu adda baafachuuf dhaga'uudha. Innis baankii daldala Itoophiyaa fi Awwaash jidduu garaagarummaa akkamii akka jiru baankiin daldala Itoophiyaa hagamiin sharafa baankiin Awwaash baankis immoo hagamiitiin sharafa yookaan jijjiira kamtu nuuf gaariidha kan jedhu isa kana sirriitti ammuma kanan isinitti himaa jechuudha. Kanaafuu yeroo ol seentaan viidiyoo kana laayikii gochuutiin seena. Namni viidiyoon kun har'a isin bira qaqqabe hundi keessan nam tokko ton dagatiin otoo hin irraanfatiin laayikii tuquudhaan obsaan aga dhumaatti viidiyoo kana wajjiniin tura. Kana adda baafattanii beektan taanaan baankii kamirratti akka ergachuu qabdan erga beektanii booda dhimma dallaalaa kadhachuu dhaqu. Dallaalaan fudhatee badee dallaalaan narraa kutee dallaalaan maal na godhe jechuurraati bilisa ba'uun har'aan boodaa jechuudha. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo. Guyyaa har'aasii Agustii 31/8/2025 egaa jiini kun isinitti meera 31 olee jira. Guyyaa borii Seepteembar 1 eegallaa kan 9 guyyaa tokkotti darbina jechuudha. Isa kanaaf oolmaa sharafa guyyaa har'aa ittiin sharafamaa oole yookaan immoo jijjiirraa kaarensi karaa gabaa gurraachaaf akkasuma karaa baankiitiin isinii qabadhee dhufeetii jira. Inni kan biraan garaagarummaa baankii daldala Itoophiyaa fi Awwaash jidduu jiru akkasumallee baankiin gamtaa Oromiyaallee ni jira, Siinqeen ni jira, Daashanillee ni jira jechuudha. Isaan kana garaagarummaa isaan jidduu jirullee ammuma kana isinitti immoo isinii qabadhee dhufeetii jira. Yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti warri dhuftanii sabiskiraayib gochuutiin maatii naa ta'a. Akkasuma ammas wanti isinirraa eegamu kan isin gochuu qabdan yoo jiraate aariif xaarii tokko malee laayikii gochuu akkasuma sabiskiraayibii sheerii gochuudhaan beelii kana gurraacheffachuun nootifikeeshiniin akkasiin bira qaqqabu guyyaarraa gara guyyaatti isin fayyada jechuudha. Aga xumuraatti na waliin tura isiniin jedha. Egaa guyyaan har'aa jiini kunii yookaan immoo Agustii 31 olee jira. Harri Agustii 31/8/2025 akka Itoophiyaatti guyyaa 25 jiini 12/2017 oolmaa sharafa maallaqaa yookaan immoo kaarensi kan guyyaa har'aa kana jechuudha. Jalqaba irratti oolmaa sharafa guyyaa har'aatti sharafamaa olee isinitti himaa. Dhuma irratti garaagarummaa baankolii kana lamaan jidduu jiru isinitti himaa jechuudha. Wal keessa akkasiin jalaan fuudhamne yookaan immoo hubachuu dhabuu dandeessu waan ta'eef guyyaan har'aa doolaarrii Ameerikaa karaa baankiidhaanii 138.54 karaa gabaa gurraachaa 161.69 Kanaadaa doolaar karaa baankii 103.04 karaa gabaa gurraachaa 117.3 Yuuroo karaa baankii 161.24 karaa gabaa gurraachaa 188.0 49 kana kanan isinitti himaa jiru karaa baankii daldala Itoophiyaati jechuudha. Akkasittiin qabadha. Inni itti aanu paawundi sterlingii karaa baankii 183.57 karaa gabaa gurraachaa 216.37 suuziin firankii karaa baankii 169.65 karaa gabaa gurraachaa immoo suuziin firankiin 200.18 Norway kiroonii karaa baankii 14.09 karaa gabaa gurraachaa 14.10 Awustiraaliyaa doolaarii karaa baankii 92.61 karaa gabaa gurraachaa 105.21 Beerut dinaar karaa baankii 377.0 karaa gabaa gurraachaa 427.51 Dubaay dirham karaa baankii
37 saantiba 73 karaa gabaa gurraachaa 43 saantiba 86 turkii riila karaa baankii 3 saantiba 44 karaa gabaa gurraachaa 3 saantiba 91 Ijiptiyaan paawundii karaa baankii 2 saantiba 93 chaayinaa yuwaan karaa baankii 19 saantiba 20 karaa gabaa gurraachaa 22 saantiba 58 inni itti aanu Saawud Arabiyaa Riyaalii. Saawud Arabiyaa Riyaal karaa baankii 36 saantiba 92 karaa gabaa gurraachaa 42 saantiba 88 Yemen Riyaal karaa baankii 0 saantiba 59 karaa gabaa gurraachaa 0 saantiba 67 Omar Riyaal karaa baankii 300 Omar Riyaalli tokko karaa baankii guyyaa har'aa kana 368 saantiba 53 karaa gabaa gurraachaa 421 saantiba 45 Kuwait Dinaar karaa baankii 445 saantiba 13 karaa gabaa gurraachaa 527 saantiba 88 Joordaan Dinaar karaa baankii 199 saantiba 86 karaa gabaa gurraachaa 227 saantiba Bajatama Beirut dollar karaa gabaa gurraachaa kan isin fooyyuu yookaan immoo fooyyee kan qabarrattidha. Kan isin ergachuu qabdanii jechuudha. Karaa gabaa gurraa kanaafuu gaaffii tokko malee filannoo saantiba Awaash baankii Israa'el sheekelratti karaa baankii ergadhaa lama jechuuti barbaada. Inni kan biraan karaa gabaa gurraachaa kana booda karaa sadii wal bira qabeetiiba isinii fidaadhaani. Kataa Riyaal karaa baankii 38 dura asii odeeffannoo fudhattanii karaa gabaa gurraachaa 42 sana booda walitti fiduudhaaf kamtu caalaa kan jedhu karaa baankii tokko tuqaa saantiba karaa baankii lama karaa gabaa gurraachaa immoo tokko tuqaa saantiba karaa gabaa gurraachaa Saawuz Afrikaa wal bira qabee saddeet tuqaa saantiba isinii fiduudhaaf torbaan qophiitti jira jechuudha. Isa oolmaa sharafumaan irraanfatina har'isa kana kanaaf isin fayyada yookaan jettanii birriima hojjettanii ergitu malee baankii kamtuu akka sirrii kamirratti akka fooyyee qabu kanatti aansanii kan hin beekne baankii daldala Itoophiyaa akkasuma baankiin gamtaa Oromiyaallee ni jira baankiin gamtaa Oromiyaa sun baay'ee gadi buusee kana isaanii sharaa jechuudha. Isa kan baanii karaa baankii daldalee miti doolaarri akkasuma isaan kunis hojii mataa mataa isaanii qabu. Baankolee hundi bifa wal fakkaatuun jijjiiru kan fooyyee qabu jira kan gadi buusee jijjiiru jira. Awaash baankii immoo Ameerikaa doolaara jedhu maqaan sharafa guyyaa har'aa 139 daldala Itoophiyaa kun saantiba fuuldura yookaan seessa bara 2020 haga jiru irratti ilaalaa haara baasee jira. Hara baankii daldala Itoophiyaa sun immoo 139 fayyada baay'ee bareeda. Kana jechuun karaa gabaa gurraacha yookaan hawaala irraan ergatiina baankii daldala Itoophiyaa irratti fayyadamaa kan jedhu odeeffannoo akkasiitu jira. Mootummaatu seera kana baasee faayidaa kana qabadhee lafa kaa'e kan jedhu wanti jala murame hin jiru. Odeeffannoo akkasii dhagee jira. Kanallee qulqulleessee gara fuulduraatti isinii fida jechuudha. Ammaaf har'aaf wanti hin qabadhee isinii dhufe tokkoffaa irratti warri na gaafattanis jirtu Awaash baankiin kun akkamii kan jedhu jirtu waan ta'eef deebiin keessan kana Awaash baankiin baay'ee ala bareedaa ta'eetiin akka jijjiiraa sharafaa jiru isinitti himee jira. Garaagarummaas jidduu jirus immoo adda baasee isinitti himeetii jira jechuudha. Akkasumallee sharafa guyyaa har'aa Agust 31 kana guutuu isinitti himee xumuree jira. Viidiyoon xumuramee jira waan ta'eedhaaf akkasuma maatii otoo hin ta'in viidiyoon ilaalina laayikii gochuu keessan baay'een keessan dagachaa irraanfattaatii jirtu. Inni irraanfatiina hin dagatiina. Sinumaan fayyadaa jira waan ta'eef wanta fiigeetti fayyadamte immoo nama biraas akka fayyadamu godhe. Atuu tokkorraa dhageesse waan ta'eef sirraas namni biraan haa dhaga'u. Akkasitti jechuudha walitti daddabarsa hin dagatiina isiniin jedha. Egaa isa kana laayikii sheerii godha. Akkasuma immoo viidiyoo amma kana irratti gadhiisee jira. Innis immoo dhimma rifeensa keenya uumamaa akkamitti kunuunfachuu dandeenya? Qibaatii akkamii fayyadamnaa? Kamtu nu fayyada? Kam bitachuu qabnaa? Kam hojjetachuu qabnaa? Yoo jettanii mana keessattis warra hojjetachuu dandeessan, alas warra bitachuu dandeessanii kamtu gaariidha? Kam bitachuun qaba kan jedhu gadi buutanii chaanaala koo guutuu saafatta shaamichi keessa waan jiruuf viidiyoon har'a hojjedhillee ni jira waan ta'eef isallee ilaalaa linkillee description boxii jalatti kaa'ee jira. Isallee gadi tuquudhaan seenaatii ilaalaa waan jiru isiniin jedha. Caalaatti laayik sheer gochuun keessanii baay'ee sin fayyadaa jechuudha. Agan deebi'ee dhufutti bakka jirtanitti nagaa fayyaanaa ta'a baay'ee. As jidduuttis garaagarummaan jiru kanadha. Inni itti aanu Dubaay Dirham guyyaa har'aa kana baankii daldala Itoophiyaa irratti 37 tuqaa saantiba 73tiin
oolee jira jechuudha. Karaa Awwaash Baankii immoo guyyaa har'aa Dubaay dirhamiin 42.84tiin jijjiiraa oolee jira jechuudha. Awwaash Baankiin keessattuu ijoolleen Saawud Arabiyaa irra jirtanii dallaalanii 38,500 ergaa akkasuma 39,539 illee kan ergu jira jettanii jechuudha. Kanaafuu filannoon keessanii Awwaash Baankii osoo ta'ee baay'ee bareeda. Dallaalonni haga ittiin ooleen hin erganii tasuma baay'ee irraa kukutu. Akkasumallee immoo inni isaan fudhatan illee ni jira jechuudha. Mashwaariin illee achuma keessa. Isa booda keessaa filattanii kan isiniif fooyyu yookaan immoo fooyyee kan qabu irrattidha kan isin ergachuu qabdanii jechuudha. Akkasittiin hubadhaa. Kanaafuu gaaffii tokko malee filannoon keessan Awwaash Baankii haa ta'u Awwaash Baankii irratti ergadhaa isiniin jechuuti barbaada. Inni kan biraan anis immoo kana booda karaa sadii wal bira qabeetiin isinii fidaa jechuudha. Akkasiin beektan yookaan adda baafattanidhaaf dura asii odeeffannoo fudhattanii dallaalaallee deemtanii akka gaafattan sana booda walitti fiduudhaaf kamtu caala kan jedhu filannoodhaaf. Innis karaa baankii daldala Itoophiyaa fi Awwaash Baankii akkasuma immoo karaa gabaa gurraacha sadan kana wal bira qabee meeqaan akka oole isinii fiduudhaaf qophiitti jira jechuudha. Isinis immoo hordofuun irraanfatina isa kanaaf isin fayyada. Sim jettanii birriima hojjettanii ergitu malee baankii kamtuu akka sirrii kamirratti akka fooyyee qabu adda baastanii kan hin beekne jirtu jechuudha. Akkasuma baankiin gamtaa Oromiyaallee ni jira. Baankiin gamtaa Oromiyaa sun baay'ee gadi buuseetu jechuudha kan inni sharafu. Kanaaf isa toon taane daashanillee miti. Akkasuma isaan kunis hojii mataa isaanii qabu. Baankoleen hundi bifa wal fakkaatuun hin jijjiiru. Kan fooyyee qabu jira, kan gadi buusee jijjiiru jira. Irra caalaan namaa immoo akkuma yeroo hundasiniin jedhu baankii daldala Itoophiyaa irratti fayyadama. Haa ta'u malee baankiin daldala Itoophiyaa kun fuuldura yookaan seensa bara 2018 irratti seera haaraa baasee jira. Seerri haaraan sun immoo ni fayyada baay'ee bareeda. Kana jechuun karaa gabaa gurraacha yookaan hawaalaarraan hin ergatiina baankii daldala Itoophiyaa irratti fayyadamaa kan jedhu odeeffannoo akkasiitu jira. Mootummaatu seera kana baasee faayidaa kana qabadhee lafa kaa'e kan jedhu wanti jala murame hin jiru. Odeeffannoo akkasii dhagee jira. Kanallee qulqulleessee gara fuulduraatti isinii fida jechuudha. Ammaaf har'aaf wanti hin qabadhe isinii dhufe tokkoffaarratti warri na gaafattanis jirtu. Awwaash Baankiin kun akkamii kan jedhu jirtu waan ta'eef deebiin keessan kana Awwaash Baankiin baay'ee ala bareedaa ta'eetiin akka jijjiiraa sharafaa jiru isinitti himee jira. Garaagarummaas jidduu jirus immoo adda baasee isinitti himeetii jira jechuudha. Akkasumallee sharafa guyyaa har'aa Agustii 31 kana guutuu isinitti himee xumuree jira. Viidiyoon xumuramee jira waan ta'eedhaaf akkasuma maatii otoo hin ta'in viidiyoon ilaalina laayikii gochuu keessan baay'een keessan dagachaa irraanfattaatii jirtu. Inni irraanfatiina hin dagatiina. Sinumaan fayyadaa jira waan ta'eef wanta fiigeetti fayyadamte immoo nama biraas akka fayyadamu godhe.